Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya bakkuma jirtanii nagaan keenya isin haa qaqqabu jechaa kun Shamsa Entertainmentidha. Shamsa Entertainmentiin immoo akkuma beekamu YouTuber irratti ergaa hojii eegale. Tutturre garuu sagantaa walitti fufiinsaan sagantaa yookiin immoo viidiyoolee garaagaraa maxxansuu irratti hin argamu. So kanuma kana wal qabsiisee mindinoo maalati yafallaqut gara YouTubetti deebinee jirra. YouTuber keenya amma tartiiban kan irratti hojjechuu eegallu taha. Kanaafuu isin YouTube keenya amma ammatti wantoonni viidiyoolee garaagaraa viidiyoolee waa'ee yuunivarsiitii keessatti hanga ammatti hojjetaa ture yookiin immoo wantoota tokko tokko akka piroojeektiitti ta'e akka barataa yuunivarsiitii tokkotti ta'e wantoota walii qooduu qabnu yoo jiraate warroota YouTube keenya kana jala seenanii wantoota tokko tokko ilaalanii takka takkaan we will upload it stepidhaanii ammas viidiyoo hedduudha viidiyoon ammaan tartiiban gadhiisuuf deemnu. So gaafa viidiyoo keenya argitanii subscribe share gochuudhaanii like gochuudhaanii YouTube keenyas akka dafee nu guddatuu fi wantoota hedduu asirraa barattan jedhee waan yaaduuf jecha maybe dhimmeennee viidiyoo gadhiisuun nu dhibu gin viidiyoo kanarraa maal barattan waan jedhu we have to include it. Kana waan ta'eef jecha kanumaan isin beeksisuu barbaada. So everybody try to subscribe our channel and don't forget to make like share and a comment, suggest us. We need your advice and we need your support. So because of that, follow us and our TikTok, Instagram, and everything what we have on social media. And then so without you, we wouldn't be here today. It's because of you we are here today. And so you have to subscribe our channel. And what are you waiting for?